Hordoftoota keenya qaqqaalii jirtu akkam jirtu? Namoonni hedduun yeroo garaagaraatti viidiyoo isinii hojjechuudhaan chaanaalii banatanii YouTube irratti viidiyoo garaagaraa gad isinii dhiisu. Viidiyoo kunniin barnoota kan kennu, kan nama bashannansiisu, kan ittiin boqottan jechuudha. Kanaaf inni kun akkanumatti kan dhufee miti. Salphaatti waan dhufuu miti jechuudha. Kanaaf isinis kana ta'uu ni beektu. Viidiyoo tokko hojjechuudhaaf namni baasii baasaa yoo xiqqaate daataa guutuu danda'a. Waayifaa yoo qabaate kafaltii qaba. Akkasuma immoo yeroo isaa taa'ee gubee yeroo isaa hirriba isaa dhabee boqonnaa isaa dhabee taa'ee kan hojjetudha jechuudha. Viidiyoo tokko idiit godhanii sirreessanii akka bareedu kanatti isin biraan gahuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf wareegama baay'ee kafaleeti jechuudha namni sun. Kanaaf maal gochuu qabna? Akkamitti faana dhaabachuu dandeenya kan jedhu akkanumatti ilaallee cal jennee kolfinee gammannee haayilaaytii isaa qofa ilaallee bira darbuu osoo hin taane erga laaluun kennan oolle odeeffannoo irraa fudhachuu qabna. Barnoota irraa fudhachuu qabna. Itti fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaaf yeroo itti fayyadamnu yeroo barnoota irraa fudhannu immoo maal gochuu qabna? Chaanaalii isaa sana subscribe gochuufii qabnaa jechuudha. Like gochuufii qabnaa jechuudha. Comment gochuu qabnaa jechuudha. Wanna isinitti hin tolle yoo ta'e immoo comment gootanii akka inni sirreeffatu taasisuun ni danda'ama jechuudha. Viidiyoon immoo kallattii garaagaraatiin isin bira gahuu danda'a. Share godhamee Telegram irratti, WhatsApp irratti kallattii garaagaraatiin isin bira dhufuu danda'a jechuudha. Yeroo sanitti maal gootanii open in ka jedhu sana yoo bantan YouTube keessatti seenaafi jechuudha. YouTube keessatti ilaaltan jechuun immoo kana hunda gochuudhaaf nama kana subscribe gootanii, like gootanii, share gochuudhaaf, comment barreessuudhaaf baay'ee isin isa gargaaraa jechuudha. Kanaaf kallattii YouTubetiin immoo seentanii nama tokko search gootanii ilaaluu yoo barbaaddan immoo maqaa isaa haala kanaan ni barreessitu. Fakkeenyaaf Mustafaaf Kaffayyoo kan jedhu haala kanaan barreessitanii search kan jedhu kanarratti tuttu. Erga search irratti tuttanii booda maaltu isinii dhufa? Chaanaaliin isaa isinii dhufa jechuudha. Waan inni hojjete wajjin isinii dhufa. Gubbaa irratti maaltu jira? Iddoo tanatti jechuudha. Subscribe kan jedhu jira jechuudha. Kanaaf nama kana subscribe gootanii seenuudhaaf mallattoo subscribe kan jedhu kanarratti yoo tuttani mallattoon beeliituun isinii dhufti. Mallattoo beelii sanirratti in cuqaastu all kan jedhu irratti ni cuqaastu yookaan immoo click gootu. Kana booda nama kana maatii isaa taatanii jirtu jechuudha. By the way namni hedduun nama kanaaf maatii ta'uu jechuun nama YouTube hojjetu qofaaf gala malee nama kaaniif hagam akka faayidaa inni qabu hin galuufi jechuudha. Kanaaf osoo beektanii isa kana gochuu qabdu jechuudha. Kanaaf ammaaf hubannoo amma isinii kenne kanarraa hundooftanii yeroo YouTube namaa seentanii laaltanii subscribe gochuufii qabdu jechuudha. Waan laaltan sanitti yoo gammaddan like gootuufi yaada yoo qabaattan qeeqa yoo qabaattan immoo comment irra barreessitanii waan inni fooyyeffachuu danda'u irratti barreessuufii qabdanii jajjabeessuu yoo barbaaddan jajjabaadhu jettanii ni barreessuufii dandeessu jechuudha. Akkasummoo ufii kennaa laallee hubannoo sana fudhannee ittiin bashannannee dhiisuu osoo hin taane namoota biraatiif illee share gochuu dandeenya jechuudha. Karaa garaagaraatiin karaa pilaatfoormii kamiitiyyuu feesbuukii haa ta'u, instaagiraamii haa ta'u, telegiraamii haa ta'u kallattii kamiinuyyuu share gochuufii dandeessa waan ta'eef share copy link gochuun immoo barbaachisaadha jechuudha. Namoota hedduu bira akka gahuuf taasisa. Gaafa kana namni kun xaaree dadhabee yeroo isaa gubee hirriba dhabee kan hojjete sana bakka bu'aafii jechuudha. Kanaaf namni nutis waluma qabna waan ta'eef wal jajjabeessuun barbaachisaadha. Hubannoo walii kennine barnoota walii kennine irraa immoo nutis maal gochuu qabna? Irraa barachuu qabna jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu namoonni hedduun baay'ee ifaajanii dadhabanii wanta kanaan argata waan ta'eef waan kana immoo hordoftoonni keenya kabajamtoonni immoo jaalatamtoonni fi dhimma kanarratti deeggarsanuu gochuu qabda waan ta'eef YouTuber kamiyyuu deeggaruun barbaachisaadha jechuudha. Isinirraa wanti gadi bu'u tokko hin jiru. Erga seenuun keessaniin oolle wanti isinirraa hir'atu hin jiru. Garuu nama saniif waatu dabala waan ta'eef isa kanarratti jabaadhaa wal jajjabeessaa isiniin jedhaa. Guyyaa har'aa dhaamsi kiyya kanuma galatooma.